أيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله كوني برنوتا كينيا قاعدة نورانية إفسائتا شرح إساء هنگا تقوفي أكسما لينجي إساتي وجنيني جيتشو كناف إني كنمو درسي إسا جهفان إن شاء الله كنمو درسي إني جهفان كيستي waa'ee dabarra keessatti fataa kasraa dhammaa hunda isaa ilaallee akkasuma darsii shanaffaa keessattis harakaa yookaahu harakaan dachaa yeroo ta'ee dhufe tanwiina. Tanwiinni harakaan dachaa ta'ee dhufuudhaan tanwiinni kan qara'amu harakaa fataa kasraas qaraanee akkasuma harakatayniidhaan tanwiinaan bifa harakaa lama walitti ida'amee dhufeenis qaraanee kana keessatti immoo darsiilee darsii afuraffaa fi shanaffaa keessatti dabaran walitti qabatee cuunfaa isaati inni kun sirriitti. الدرس السادس بقولنا يوكا برنون إني جهفان تدريبات على الحركات والتنوين لينجيوان يوكا لينجيلي على الحركات حركات في والتنوين تنوين الرد مجا درسين كوني تومفا يوكا هو ولتكبت درسي شنفا في درسي أرففا تيوان تأيب إذا كان كيستي وابا يتجرى درسي لي جهفا كان كيستي وابا يتجرى وان إيقتمو كبو تجرى وان با يتجرى سنرى yeroo dhaabnuu fi yeroo dabarsinu keessatti qubee kana yeroo dubbisu waa baay'eetu keessa jiraataa jechuudha. Akkasuma qubee kana keessatti darsii kana keessatti yeroo dubbisnu keessatti fakkeenyaaf jecha abadaa jedhu kana keessatti haalata lama ilaalla. Amma asuma keessatti yeroo dubbisnu hamzaa taatayni yoo dubbisnu hamza fatha'a hin dheeressinu. Hamzaan maddii hin qabu. Akkuma darsii afuraffaa fi shanii tokkoffaas ni ilaallata, darsii sadaffaas ilaallachuun mala. Darsii jahaffaa jechuudha. Baay'ee bakka xiyyeeffannaatti kennuu barbaachisu inni kun. Hamzaa yoo qaraanuu keessatti maddii ittiin goonu. Hamzaa fatha'a hin jennu. Maaliif? Hamzaan maddii hin qabu. Alifis maddii hin qabu. Ilaallee jira. Hamza fatha'a, baa fathaa ba, aba, daal fathateen dan, abadan. Yeroo qaraanuu kana keessatti baas harakaa lama dheerataa miti. Darsii tokkoffaa keessatti baa fathaa ba hanganuu malee baa fathaa ba hin dheeressinu tokko. Daaliinoo harakaa meeqarraa ilaalu? Daaliin harakaa sadirraa walitti ijaarama jenna. Kanaafuu baa fathaa ba, aba, daal fathateen dan, abadan akkasitti garama. Darsii kana keessatti amma jecha kana keessatti waan keessaa hubannutu jira. Innis maalii? Haala yeroo dabarsinuu fi yeroo dhaabnu keessatti. Laakiin yeroo dabarsinuu keessatti fakkeenyaaf yeroo qaraanu akka seera qaa'idaatti maaltu jira? Seera qaa'idaatii fi waan itti dabalame jira. Suni maali fakkeenyaaf? Seerri qaa'idaa abadan tanwiinuma san irratti dhaabu. Seerri qaa'idaa tanwiina irra dhaabu. Laakiin fakkeenyaaf namni kun Qur'aana dubbisuu deemaaf waan ta'eef haala Qur'aana keessatti yeroo waqfiin dhufi keessatti akkamitti dhaabama? Abadaa. Maaliif dhaabna? Isa kanatu aliifatu fuuldura jira. Aliifatu fuuldura jira. Abadaa. Maddiin kun maali? Maddu xabiid. Asumaanuu maddiin akkanaa harakaa lama dheeratu maal jenne? Maddu xabiidha jenne. Tokko as keessatti
wanni ilaallu haala afur keessatti ilaaluu dandeenya as keessatti. Haalli afran maqaa qubeeti. Hamzaa, baa, daal. Hamzaa qubeeti kun. Maqaa qubeeti. Maqaa qubee. Akkasuma harakaa. Harakaa, fathaa, kasraa. Fathaa lamaan. Harakaa fathaa lamaan. Harakaas baran. Harakaan beekuunis barbaachisaa as keessatti. Darsii afuraffaa keessatti ka dabarsin. Lama. Sagalee qubeetti dubbis. Abadaa. Abadan sagalee qubee yeroo qal'isnu sagalee keenya furdisnu qal'isnee qara'uu dirqama. Lama. Inni afuraffaan as keessatti wanni beekuu qabnu ammas maali? Tanwiina beekuun barbaachisaadha. Fathaanii fi tanwiinni akka walitti nurraan fakkaanne jechuudha. Hayyee yeroo qaraanu hamza fathaa, baa fathaa ba, aba, daal fathateen dan, abadan, abadaa jennee dhaabna. Kana hamza fathaa, haa fathaha, aha, aha akkasi duraan taane haadhaa fi haan garagara. Hamza fathaa, haa fathaha, aha, daal dhammateen dun, ahadun, ahad. As keessatti hammas maaltu jira? Maal baranne as keessatti? Akkaataa qubeetti qal'isnee qara'uu fi qalqalaa yeroo dhaabnu. Ahadun jennee yeroo dhaabnu tanwiina irra dhaabnu. Akka seera qaa'idaatti. Ahad osoonii fi yeroo dhaabnu keessatti quraana keessatti immoo qul huwa Allahu ahad bakka jedhu ahad jennee dhaabna malee qul huwa Allahu ahad. Ahadun jennee dhaabna. Qul huwa Allahu ahad jennee dhaabna. Sagaleen ahad jedhu kun maali? Qalqalaa qabaachuu isaati. Qalqalaa qabaachuu isaati. Qubee kana ahad jennu makrajni keenya wal dhahee jennaan sagalee sanaan qalqalaa jennaani. Qalqalaa kubraa jedhan. Qalqalaan suguraanis dhufuu mala qalqalaa kubraadhaan kun kan waqfi irratti dhaabbatu jechuudha. همزة فتحة خو فتحة خو أخو ذال فتحة ذا أخذ أخذ سكون الرتدام كثيرة قاعدات أخذ أسرتي وني إيجاتشوك ابن همس قبين تكو يروني في قبي فردة دران نفي همزان فتحات إيجا فدفي لما ستو كسرة ستو يرو همزان خان فردة حروف فردة درا يورو في أكن دران فردن أخذ أكنتان أخذ أخذ كالسني خافر دسنا جتو همزة فتحة ذال كسرة ذي أذي نون فتحانا أذينا أذين نون سكون الردام أكما كان القرآن كيف تيرو دابم فتحة ستو ضمة ستو كسرة ستو يرو دابمو مال الردابما سكون الردابو سيبرسيسا سرتي لينجنان يرو القرآن الردت وياهو دندس همزة فتحاء ميم فتحة ما أما را فتحة را أمر أمر سرت ران قافة فتحة تاتس قافة سكونة تاتس هن مفردت أمر أمر سرت ميمين أمر أكسدر أنتاني ميمين انفردن أمر همزة فتحاء نون فتحانا أنا كنسي قافة أنا جنة ألف السبعة جنان قرآن كي سجرة ألف تربان كان قبته أمتيرتو كان هاركفن يرو وصلي غرانو هنجرتو
gaafa dhaabnu qofa. Ana tokkumatti qaraamtisiin kun. An hin jennu. Ana haaluma san. Baa fathaa ba. Khoo kasra khi. Bakhii. Laam fathaa la. Bakhila. Bakhil. Baa fathaa ba. Roo fathaa roo. Baroo. Roo fathaa roo. برارة تا كسرتين تين برارة برارة كان كون غافا أكا كانت جينغو تاتي نفتي تاين يرو قرآن كيستي مالي رد دابمتي هارتي دابمتي برارة جنة دام برارت هنجن وصوتان بنا تاتي أكا سلا تا darsii tokkoffaarra qaraane sana dheerattee akkanatti barreeffamtu taate geengoo ta'uu dhabdee baarat suknaarra dhaabuu dandeenya. Amma immoo haarratti dhaabama. Baarara jiim fataaja cayn fataaca jaca laam fataala jacala jacal جيم فتحة جا ميم فتحة ما جمع عين فتحة جمع جمع حا فتحة ح سين فتحة س حسا دال فتحة دا حسد 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 أكسين جنة حسد ولمن أفتيتم ديبتا في أفانك حا فتحة ح شين فتحة ش حشا رو فتحة رو حشر حشر خو فتحة خو شين كسراشي خاشي يا فتحة يا خاشية خاشي سكون الرد سكون الرد خاشي خو فتحة خو لام فتحة لا خلا قاف فتحة قو خلق خلق هنا كانت خلق خلق ذكر ذكر مسمرة لما فاخنا لما نقولين رتوان الألف إن كوني سنو منطقكم رفع رفع رقبة رقبة بررة نيفي رقبة والفط سرر سرر سفرة سفر سفرة أكما رقبة جن صاد ضماصو حا ضماحو صحو فا فتحتين فن صحفا صحفا جافا مو حركان فتحة تو كسران ضما ساتا وغافا دامنو سكون الرد دامنا جن لكن غافا تان أكا جرا كنا yeroo taan boodaan dhufte maal goona safara jennee har'a dhaamna tokko yeroo maddiin fuulduraan dhufe yoo maal goona suxufaa maddii irra dhaamna wasaxan wasaxoo طبقين طبق amma asirratti maaltu barbaachisa asirratti si qoonni furdata baan immoo ni qallata yeroo qubee furdatan walakkaatti yedduu galtee dhuftee maaltu eegamuun barbaachisaadha qallina ishii xobaqo gaafa jennee furdisuu irraa eegatu xobaqo 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 quwaa quwan jennee dhaamna akka qaayidaa irratti gaafa kaanoo quwaa maddiidha kun cabasan cabas cabasa akka qaayidaatti akka kaanitti hoo sukuuna irra dhaamna مديني في هان تان فندران انجت وانت ايه عبس عدلة عدل علق علق عمد عمد عنبا عنبا مالف مدي فندر جرا وانت ايه غبرة غبرة فعل فعل قترة قتر قترة
قتل قتل قدر قدر قرئ قرئ سكن الرت قسم قسم كبد كبد كتب كتب كسب كسب كفر كفر كفوا كفوا لبدا لبدا لمزة لمزة لهب لهب مسد مسد نخيرة 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 وجد وجد وسق وسق وقب وقب ولد ولد وهب وهب همزة همزة هدى هدى أما أن سرر لما قفن سنين دبس سرر لما قفن دبس سرر لما كان قفن حركات أن دبس أفك أدا ساتين لكن برتا يرو براتو كيستي yoo dhugumaan sirriitti kan sirreeffatee jiraate haala dubbisa sagaleedhaan oofuu danda'a. Laakiin yoo immoo dubbisa isaa hin sirreeffatin guutuu isaa dubbisa isaatiin sirraasuu qaba. Maaliif akka qixa sirriitti hubatuufi jechuudha. Kanaaf kunis sumarra raawwanna. صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مختار حمزة أبي وربي انتني سر خايد انجر أو جرات مختار هنجرتو ريت يو جرات